Hayyee hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'eetu bakka jirtanitti harraga ijoollee harmeen isaanii irraa boqotanii sadan tokko jiru ijoolleen isaan lamaanii harmeen isaanii jalaa boqotan Facebook kiyyaanii hiriyaadha yeroo dheeraa Facebook kiyyaaf hiriyaadha isaaniif jechuudha dhaamsa yookaan sagalee jajjabina isaanii fan jedheen dhufe jechuudha haati ofii namarraa boqachuu jechuun baay'ee ulfaataadha biyya Arabaa keessa osoo jiranii harmee ofii dhabuu jechuun dandamachuun isaa baay'ee akka kootti baay'ee ulfaata even haalli kun nama irra gahee jechuudha haalli kun namarra gahee miti biyya Arabaa keessatti namni tokko yookaan gargaartuun Arabaa tokko yoo dhukkubsatte illee boqonnaan hin kennamuuf mana yaalaa dhaqxi taanaan mana yaalaa dhaqxee isa booda dhuftee hojii shitti fufti malee mana yaalaa dhaqxee dhukkubeera haaciistuu hin jedhan kanaafiyyuu osoo mana Arabaa jiranii osoo biyya ormaa jiranii immoo harmeen ofii yoo namarraa boqattu dandamachuunsa baay'ee ulfaata dhugaa waaqa baay'ee ulfaata jechuudha kanaaf ijoollee kana jajjabeessuun dhufe Gannatiif Saara ijoollee sadii Fatiyaa inna kanaaf jajjabaachuu qabdu obsuu qabdu dhiisuu qabdu of dagachiisuu qabdu dhugaa dubbachuudhaa fi haadha ofii osoo biyya jiraatanii yaalsisanii hamma danda'an yaalsisanii gaafatanii namarraa boqatteellee obsuun sammuu ofiitti fudhachuun salphaadha garuu amma osoo dhaqeen arga jedhanii abdiidhaan eeggatanii lubbuudhaan dhabuun immoo baay'ee namatti ulfaata dhugaa waaqa warri haadha keessan baay'ee mararsiifatan jirtu haadha taatanii warri argitanis jirtu kana waa'een haadha ofii baay'ee ulfaataadhaan akka kootti haati koo jechuun soo baay'ee ulfaata waa'een haadhaa jechuudha waa'ee haadhaa ibsuudhaaf haadha dhabuunis baay'ee ulfaata osoo iddoo biraa jiranii haadha dhabuunis baay'ee ulfaata namni lafuma kamittuu an haadhan qabu yeroo namaan jedhu baay'ee bakka namoonni imimmaan ija isaanii guuta bakka maaliif wanta haati namaa ooltu waan baay'eedha waan ta'eef namni kamillee haadhan qabu yeroo siin jedhu sumaan sinaasise jechuudha kan gadditaaf nama sanaaf kanaafu haati ofii immoo nama kamirrayyuu caalaa maatii keessa abbaa obbolaa caalaa haati baay'ee namatti dhiyaatti haati jechuudha haati addadha kan ishii haati jechuudha akka abbaas miti haati jechuudha kanaaf addunyaa kanarraa immoo waaqa gaditti kan namatti aanu kan nama danda'u haadha ofiiti na ana jechuudha waaqa gaditti tokkoffaarratti waaqatti aanee garuu namani jaalladhuuf ofitti aansu haadha kiyyadha bakka haadha kiyya jechuudha maaliif akkatti na guddiste nan beeka sirriitti jechuudha maal taate maal hojjettee akkamitti rakkattee akka na guddisteef obboloota koo hundallee akka guddistee sirriittan beeka isheen akka abbaa koo miti anaaf jechuudha na abbaa yeroo baay'ee abbaa na gaafattu asirratti waa'ee abbaa odeessuun barbaanne akka abbaa kiyyaa miti jechuudha isheen haati kiyya akka abbaa kiyyaa miti baay'ee haati nama kamillee ijoollee ishiitti baay'ee dadhabdee guddisti baay'ee ciniinnattee haga bultee guddisti haati keenya jechuudha kanaaf haadha akkanaa immoo dhabuu jechuun baay'ee ulfaata sanuu biyya ormaa soo jiranii du'a haadha ofii dhaga'uu jechuun baay'ee ulfaata dandamachuuf namatti ulfaata kanaafu ijoolleen kun garuu dhugaa baay'ee gaddaniiru baay'ee lapheen isaanii cabee jira ijoolleen kun sadanii gaa waaqayyo immoo waan hundumaa gaarummaadhaaf jedha sagalee waaqayyo yeroo dubbatu akka macaafa qulqulluutti waan hundumaa gaarummaadhaaf kanaafu kan uumus isadha kan fudhatus isadha yeroo fedhetti abbaa fedhe fudhachuu immoo hin danda'a waaqayyo fedha isaati waan ta'eef kanaaf waaqayyotti muufachuun hin danda'amu akka musliimotaatti illee rabbiin kaasasuun hin danda'amu rabbii waan inni taasise hundumaa fudhachuudha alhamdulillah jedhanii furatu musliimonni jechuudha kanaaf haati isaanii musliimonni haadha isaanii baay'ee jaallatu gatii ishii nurraa hin bahu jedhu miilla ishee osoo dhiqnee illee nurraa hin bahu jedhu
rabbii gaditti haadha keenya nuuf haa jiraachisu jedhu. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf haati ofii waanuma baay'ee nama taati, baay'ee nama dandeessi, mudaa qaban faana nama dandeessi, waa baay'ee nama dhoskiti, hiccitii baay'ee nama dhoskiti. Haati akka abbaamti, akka obboleettis, akka obboleessas miti. Haadhuma bakka haati tokkumadha. Kanaaf haadha ofii dhabuu immoo baay'ee nama gaddisiisa, laphee nama cabsa, jireenya nama harkaa balleessa, karoora nama harkaa balleessa, dhugaa mul'ata nama harkaa balleessa hamma sammuutti deebi'anitti. Kanaaf ijoollee kanaaf jajjabina baay'een hawwa obsaa. Nus akkanuma yeroo keenya eegganneetu gara abbaa keenyaa hin deemna. Waamichi gaafa nu qaqqabu, gaafa guyyaan keenya gahu akkanumaan addunyaa kanarraa hin sassaabamna. Lafa kanarratti namni hafu tokkollee hin jiru, guyyaa eegganna malee nu hundi keenya iyyuu jechuudha. Kanaaf kana yaaddanii obsuu qabdu. Gadda hamaa kanallee waaqayyo isinirraa haa kaasu, jajjabina isiniif haa kennu, laphee keessanillee haa fayyisu isiniin jedha. Bakka jirtanillee waaqayyo isiniif haa laaffisu, namoota bira jirtanillee isiniif haa laaffisu, araboota kanallee akka isinii laafan isiniif haa godhu. Yeroo gadda keessa jiranitti hojii hojjechuun hin danda'amu, humaa gochuun hin danda'amu. Gaddadha waan ta'eef, sammuudha waan ta'eef namni tokko ka'ee waan tokko hojjechuu kan danda'u yoo sammuun isaa nagaa ta'e, yoo itti tolee, yoo keessi isaa itti tolee hojiilee hojjechuu danda'a. Garuu haala kanaan hojii arabaa hojjechuun baay'ee namatti ulfaata. Kanaafuu ijoolleen kun waaqayyo isin haa jajjabeessu. Gannatti Saaraa laphee keessanii waaqayyo isiniif haa fayyisu, imimmaan keessan isinirraa haqu, gadda kana isinirraa kaasu. Harmee keessanillee waaqayyo gara jannataatti isinii haa yaadatu isiniin jedha. Jajjabaadhaa miti. Namni baay'een haadhuma isaa dhabee, abbaa isaa dhabee numa jiraata, darbee jiraachaa jira. Gaddi hammaatullee darbanii jiraatu isiniin jedha. Kanaafiyyuu jajjabaadhaa. Isheen kan biraa Fatiyaa Mujaahididha. Fatiyaan akka inni ilaalaa turetti harmee ishii bira dhaquudhaaf illee baay'ee tattaaffii baay'ee gochaa turte, garuu hin milkoofne. Haadha ishii osoo lubbuudhaan jiranii arguudhaaf baay'ee tattaaffachaa turte. Bakka dhaabbata dhaqanii gaafatan illee gaafachaa turte. Egaa warri Ijipti keessa jiranii baay'ee akka biyyoota Arabaa kaanii miti, akka baqattootaatti baay'een isaanii kan jiraatanii. Akka baqattootaatti jiraatu. Tokko tokkoon isaaniif immoo carraan yeroo dhufu gara biyyoota Awurooppaa dhaqaa jiru. Warri eeggatanis carraa kana eeggatanis jiru. Fatiyaanis egaa jaroota kana keessa akka baqattootaatti jirti. Kanaafuu haala kana osoo jiran immoo gara biyyaatti deebi'uun immoo baay'ee ulfaata, rakkisaadha haalli isaa. Isheen garuu kanuma keessaan gara biyyaa dhufuuf yaalaa turte, garuu hin milkoofne. Harmee ishee osoo hin argiin harmee isheen boqotanii. Isheen garuu amma baay'ee gadda hamaa keessa jirti, dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gaddisiiste. Harmee ishiillee sagalee isaanii yeroo dhaga'u harmee ishee akka hiriyaatti malee akka haadhaaf ilmoo miti yeroo waliin haasa'anii. Fakkeenya ijoolleen hiriyaa tokko yeroo waliin haasa'anii hiccitii baay'ee walitti himatanii, walitti qoosanii, jechoota qoosaa garaagaraa jedhaniitu waliin haasa'u yeroo wanni. Harmeen Fatiyaan garuu akka hiriyaatti waan isaan waliin jedhanii baay'ee namatti tolu, baay'ee walitti dhiyaatu jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaatu jechuudha. Kanaaf haadha akkasii dhabdee jirti. Rabbiin siyaasa barsiisuun siin jedha dhugaa. Rabbiin hin komatamus, hin kasasamus, humaa jechuun hin danda'amu. Egaa Rabbi laphee kee si haa fayyisu, harmee kee jannata haa qananiisu. Fatii akkanan ta'in obsii. Hundumtuun darbaa, nus guyyaa eeggannee gara sanan deemna, gara dhugaan deemna. Asitti hin hafnu, biyya lafaarratti hin hafnu. Guyyaa yoo hafe hin deemna, annan deema, hundi keenya hin deemna guyyaa sanatti. Kanaaf amma guyyaa sanatti garuu obsuudha. Akka kana hin ta'in, bifa maraatummaatti illee of hin jijjiirin. Sabarii mana taa'ii, karaarrallee hin deemin. Sirrii miti. Kaleessa fa'aa waan ta'aa ture kuni qofummaa kee takkanas godhaa jira. Osoo biyya keessa ta'e du'a osoo ta'e du'atti, biyya keessa osoo ta'e namatu nama bira taa'a, firatu nama bira taa'a, ollaan nama bira taa'a, nama jajjabeessaa, waan baay'ee fidanii nama haasofsiisuu, xiqqoo nama dagachiisu. Mucaan kun garuu goodaatti baatee qofaa waan taateef karaarra deemti. Bifa maraatummaatti of jijjiiruuf jechuudha. Kanaaf
ijoolleen kaayiroo keessa jirtan please video kana illee biraan nagaa diraa keessa ijoollee kaayiroo bira jiranii ijoollee baay'ee biratti Fatiyaan argamti yeroo baay'ee yeroo video garaagaraa hojjetanii abdiif margee biratti argamti reedii adam biratti argamti muubee biratti argamti kanaaf ijoollonni kun Fatiyaa manatti ittistanii jajjabeessuu qabdu dabareedhaan namni illee hojii mataa isaa hojjetee idilee isaa hojjetee jiraata haa ta'u garuu osoo du'a ta'e osoo biyya keessa ta'e dirqama keessan guyyaa tokko dhaqxanii nama haasofsiisuun jira waan ta'eef akka kanaan yaaddanii Fatiyaan akka mana keessaan baanee dabareedhaan mana keessatti eegdanii haguma torban 2 torban 3 ji'a tokkotti illee sammuu ishee akka taragaaga'u gochuu qabdu mana keessatti eegdanii haasofsiistanii bira tutturtanii dagachiisuu qabdu amma mucaan kun qofaa mana keessa taa'uu illee dandeessu baatee deemuu dandeessi waan ta'e makiinaa jalallee buusuu dandeessi kanaaf isin immoo eeguu qabdu tiksuu qabdu isiniin jedhaan ijoollee kaayiroo jirtan warreen isheetti dhiyaatan haga amma wajjin turtanii warreen kan biraallee du'a kanaan ishee bartanillee jajjabeessuu qabdu warri achi jirtanitti dhiyaatanii jirtan yeroo du'a nama garaagaraatu biyya keenya keessatti oduu ni dhufee namootuma fagoo dhufee nama gaafata du'a waan ta'eef namootuma guyyaa biraallee mana keen dhufneetu dhufee si jajjabeessee si gaafata akka kanaan yaaddanii Fatiyaa jajjabeessuu qabdu soorii baay'ee nama gaddisiisa haati ofii gamaalis isiniin jedha warri haadha qabdan haadha keessan umurii isiniif haa dheerattu warri immoo hin qabne immoo ga'a umaamiti hunduu sanmaaf qophoofna waan ta'eef wanta waaqayyo godhe immoo umaa gochuun hin danda'amu isiniin jedha obboloota koo waaqayyo immoo hunduma keessaniif jajjabina isiniif haa kennu ijoollonni kun hundi keessanuu jajjabaadha waaqayyo sinaa jajjabeessuu laphee keessan sinaa fayyisuu isiniin jedhaan gaddi ani qabu kanadha waa'ee keessanii fi ergaa ni qabus kanadha inni kan biraa obboloonni yeroo baay'ee biyyoota arabaa keessa turtanii waggaa 9 waggaa 8 osoo biyyaan argeen soo haadha keessaniin argeen 10-11 turtanii please haadha keessan galaa argaa ijaan ilaalaati deebi'aa koottaa maaliif seetan haati keessan baay'ee si yaaddi haati koo anaan baay'ee na yaaddi haati keenya baay'ee nu yaaddi akka keenya miti hamma nu yaadnu caala haati keenya baay'ee nu yaaddi anamma kakuudhaaf akkamitti yaada manaa yoon gatee ba'ellee hamma deebi'ee manatti galutti nan sardama sa'aatii tokko turuudhaaf baay'ee sardama iddoon dhaqellee toon raawwatiin dhiisee nan gala haati keenya akka kana nu yaaddi akka kana nu jaallatti kanaaf haadha keessan galaa argaa deebitanii dhaquu dandeessu iddoo sanaa osoo haati keessan immoo kottuu na argi ijaanis arga jettu immoo hin didiinaa jala isinii danda'ama taanaan galuun hin danda'ama taanaan gala haadha keessan arga amma ijoolleen kun lamaan jechuudha haati keenya kottaanuun jetteetti ijaanan sin arganuun jettee turtee jedhanii kanatti gaabbaa yeroo baay'ee otoo lubbuudhaan jirtutu argineerra ta'ee amma maallaqanuun walitti kuufanne kana haadha keenya nuu deebisuu hin danda'u jedhanii yeroo isaan itti gaddan jira jechuudha namni tokko yeroo waan tokko ta'uu irratti dhufuu danda'u nama tokko irratti yoo wanti ta'e irra gahuudhaaf ka'e namni yeroo du'uudhaaf ka'uufaa hin beeka akka du'uuf ennaa ka'u hin beekatti dhaga'ama keessa isaatti rakkoon illee irra ga'uuf ennaa ka'u hin beeka waan ta'eef ijoollee kana lamaanii warra obbolaa kana lamaanii harmeen isaanii kottaa ijaan sin argaa jedhanii turan ijaan sin arguun barbaada jedhanii turanii garuu ijoollee kanaan mijachuu dhiisuu danda'a biyya arabaa suma beeknudha yeroo barbaadanitti galuun hin danda'amu amma kaanii galuun hin danda'amu kanaaf kana wal qabatee waamicha harmee isaanii qaqqabachuu hin dandeenye ijoolleen kun amma baay'ee gaabbii keessa jiru siniin jedha kana akka siniin immoo siniin mudanneef harmee keessan osoo ijaan jirtu warri waggaa danuu irraa fagaattan dhaqaa argaa dubbisaa deebi'aa ilaalaa deebi'aa bakka kanaafuu gaabbiitti akka hin hafneefan siniin jedha warra haftanii fi warra harmee qabdan harmee keessa waaqayyo umurii haa dheeressuuf ijaan galaa argaa
warra kun isin mudate immoo jajjabina isinii hawaa jabaadhaa firaaf lammii keessanii jajjabinni haa ta'u nagaan immoo isinirraa buqatu gaddi kun isinirraa haa ka'u isiniin jedha. Video kanallee biraan nagaa ijoollee sana biraan isiniin jedha.